Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu sa'aa kana qabannee jirra. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 kennamuuf naannoleen qophii taasisan jedhamee jira. Akka naannoo Oromiyaatti hoogganaan itti aanan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Kaasaahun Galaanaa naannichatti barattoonni 100,000 fi 80,000 ta'an qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka fudhatan ibsee jira. Itti dabaluunis qabxii barattootaa fooyyessuuf manneen barnootaa 1,406 keessatti xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Naannichatti qormaaticha guutumaan guututti karaa onlaayiniitiin kennuudhaaf qaamolee qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetaa jiraachuus ibsee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa qophii gahaa fi qindoominaan qaamota dhimmoonni ilaalatan waliin hojjetaa jirra jechuudhaan ibsa kennus garuu shakkiin guddaan barattoota keessatti bal'atee mul'ataa jira. Sababni isaas waggoota 3 fi 4 dabran barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka naannoo Oromiyaatti fudhatan hedduun isaanii qabxii darbiinsaa galmeessuu hin dandeenye. Manneen barnootaa hedduun baratama tokkollee hin dabarsine. Kuni akkamitti ta'a jechuudhaan gaafii kan itti uume fi gaafiin kun immoo sodaa keessa galchuudhaan barattoonni yeroo ammaa kana qabxii barattootaa gadi aanaa waggoota 3 fi 4 dabran galmaa'ee irratti yaada kennaniin sodaa guddaa qabaachuu ibsanii jiru. Itti dabaluunis hooma fedhe ta'e barataa 100 keessaa barataan 3 qofti akkamitti darba, barataan 5 qofti akkamitti darba gaafii jedhus hedduun kaasanii jiru. Hundumaafuu barattoota bara kana qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhataniif carraa gaarii isiniif haa ta'u jennee ni jirra. Oduun itti aanu. Itoophiyaan biyyoota haleellaan hojmaata barnootaa irratti gahu itti hammaate keessa takka jedhamtee jirti. Gabaasni haaraan tumsa waloo addunyaa haleellaa hojmaata barnootaa irra gahu hir'isu irraa bahe waggoota 2 darban keessatti Itoophiyaan biyyoota haleellaan hojmaata barnootaa baay'inaan keessatti galmaa'e keessaa takka jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbatichi itti dabaluunis haleellaan manneen barnootaa barattootaa fi barsiisota irratti raawwatamu sadarkaa yaaddessaa addunyaati jechuudhaan beeksisee jira yookaan akeekkachiisee jira. Yaada dhaabbatichaa kanaan wal qabatee qabatamni biyyattii keessa jiru manneen barnootaa hedduun mooraa waraana mootummaa ta'anii jiru. Hedduun haleellaan irratti raawwatame jigee jira. Barattoonni hedduun barnootaan ala ta'anii jiru. Rakkoo nageenya biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabatee barattoonni miliyoona hedduun lakkaa'aman barnootaan ala ta'uun immoo kufaatii biyyattiiti. Of dura biyyattii rakkoo hamaaf kan saaxiluu fi hiyyummaa hamaaf biyyattii kan affeeru jedhamee jira. Oduun itti aanu dararaan uummata nagaa godinaalee Arsii irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu abbootiin siyaasatii fi qaamoleen garaagaraa gaafatanii jiru. Shiraan uummata godinaalee Arsii irratti buqqaatiin ajjeechaan manneen uummataa gubuu fi hidhaan akkasumas dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa jiru uummata godinaalee Arsii irraa akka dhaabbatu gaafatamee jira. Uummanni Arsii uummata hammataa, uummata kan qabu qoodee namaaf laatudha. Uummata haala adda addaatiin hammatee abbaa fedhe wajjin jiraatudha. Uummata amantii ofillee kabajee amantii biroollee kabajuudha. Uummata amantii kamiyyuu kabajuudhaan yeroo dheeraaf uummata biroollee jiraatedha. Yeroo ammaa kana amantii dahoo godhatuudhaan duulli irratti banamee fi roorroon irratti gaggeeffamaa jiru akka irraa dhaabbatu abbootiin siyaasatii fi akkasumas fayyadamtoonni miidiyaalee gaafatanii jiru. Rakkoon amantii dahoo godhatuudhaan tibba kana aanota godinaalee Arsii kan akka Seeruu, Sirkaa, Muneessaa, Heebana Arsii, Asakoo fi kanneen biroo keessattis raawwatamaa jiru. Akka uummata kanarraa dhaabbatu fayyadamtoonni miidiyaatii fi abbootiin siyaasaa gaafatanii jiru. Hayyoota Oromoo keessaa Dr. Hussein Kadir uummata kanarratti badii tokko malee maaliif haleellaan raawwatama? Maaf qe'ee isaanii irraa buqqifamu? Maaf manni isaanii fi qabeenyi isaanii gubata? Jechuudhaan gaafatuudhaan rakkoon kun uummata kanarraa akka dhaabbatu gaafatee jira. Akkasumas abbaan siyaasaa qondaalli ol'aanaan koongireesii federaala Oromoo obbo Sultaan Qaasim Gannaa miidhaan hamaan uummata nagaa irratti godinaalee Arsii aanaalee garaagaraa keessatti raawwatamaa jiraachuu ibsee Arsii bahaa aanaa Seeruutti gochi humnoonni mootummaa uummata irratti raawwatan baay'ee gaddisiisa jedhee jira. Aanaa Seeruutti haleellaa irratti raawwatameen uummanni 17,000 ol ta'u mana ofii irraa buqqa'ee jira. Manneen uummataa qabeenya wajjin gubatanii jiru, barbadaa'anii jiru.
Kunis ta'ee uummanni bakkuma qe'een itti gubate sanittuu akka hin jiraanne haleellaa irratti raawwatameen qe'ee irraa akka buqqa'uu fi bosonatti galee yookaan muka jalatti galee miidhaa garagaraatiif saaxilamee jira. Kuni maaliif ta'a jechuudhaan kuni akka dhaabbatuu qabu gaafatee jira. Walumaa galatti taatee kana fayyadamtoonni miidiyaa hedduun mormanii jiru. Mormii qofa osoo hin taane mootummaan gocha kana akka dhaabu gaafatanii jiru. Akkasumas uummata haleellaan irratti raawwatamee qabeenyi isaa jala barbadaa'e kana yeroo ammaa kana rakkoo beelatiif saaxilamee waan nyaatee dhuguu hin qabu. Mootummaan rakkoo kana furuufis furmaata kaa'uu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Oduun itti aanu aangaa'onni PP ol'aanuun seeraaf akka dhiyaachuu qaban paarlaamaa Awurooppaa irratti gaafiin dhiyaatee jira. Paarlaamaa irratti yaada fi gaafiin dhiyaatan lammiilee biyyattii irratti haleellaa diroonii akkasumas badii tokko malee namoota nagaa irratti hidhaa fi ajjechaa raawwatamu saamichaa fi dararaan garagaraa biyyattii keessatti babal'atuun namoota nagaa butuu fi maallaqa guddaa itti gaafatuun akkasumas namoota kana ajjeesuun babal'atuu fi baay'atuun akka gaafii fi yaadatti paarlaamaa kanaaf kan ibsame yoo ta'u, miseensi paarlaamaa tokko yaada kanarratti yaada kenneen mootummaan tokko akkamitti lammiilee ofii irratti gochoota akkana raawwata jechuudhaan gadduudhaan dubbatee jira. Walumaa galatti rakkoo guutuu Itoophiyaa keessatti deemu namni paarlaamaa Awurooppaatiif dhiyeesse Li'uul Asfaawwasan Asraat nama jedhamu yoo ta'u, guutuu biyyattii keessatti yakki namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kan mootummaadhaan deeggarame jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galatti mootummaan kallattii dinagdeetii fi siyaasatiin uummata irratti dhiibbaa hamaa uumaa jira, kufaatii hamaa dhaqqabsiisa jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, gochi hamaa fi walxaxaan mootummaa Itoophiyaatiin lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru kan addunyaa jalaa dhokatee fi kan sagalee dhabe jechuudhaan dubbatee jira. Walumaa galatti rakkoo biyyattii keessatti mootummaa biyyattiitiin uummata irratti gahaa jiru kanaaf addunyaan dhaqqabuu qabdi, sagalee tahuufii qabdi jechuudhaan kan gaafate yoo ta'u, keessattuu naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti haalli jiru ammallee baay'ee walxaxaa fi beekamtii mootummaatii fi deeggarsa mootummaatiin raawwatamuun isaa waan itti fufeef yaaddessaadha. Akkasumas tumsa kan barbaadu jechuudhaan addunyaan yakka bal'aa guutuu biyyattii keessatti raawwatamuuf dhaqqabuu qaban akkasumas namoonni yakka akka guutuu biyyattiitti raawwatan dhaabbanni kunii fi addunyaan seeraaf dhiyeessuu qabdi jechuudhaan qaamonni yakka addunyaa hordofanii fi to'atan muummicha ministeera Itoophiyaa dabalatee aangaa'ota ol'aanoo yakka bal'aa guutuu biyyattii keessatti raawwatanii fi gara seeratti akka dhiyeessan gaafii isaa dhiyeessee jira. Oduun itti aanu lolli naannoo Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli naannoo Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru miidhaa guddaa biyyattii irratti dhaqqabsiisu PP'n amantee jirti. PP'n waggaa 8 dura waraana bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa qeellam Wallaggaa fi Gujitti daangessuuf yaalaa turtus hin danda'amne. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroorraa gara yerootti humna isaa dabaluudhaan yeroo ammaa kana hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan tarkaanfiin fudhataa jiru PP yaaddessee jira. Akkasumas humni waraana bilisummaa Oromoo yeroorraa gara yerootti guddataa dhufuu fi dabaluudhaan bakkoota duraan hin dhaqqabin dhaqqabuudhaan yeroo ammaa kana tarkaanfiin inni fudhataa jiru yaaddessaa ta'ee jira. Akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin PP'n marfamne jedhaa jirti. Kunis qophiin waraana fi kaaba Itoophiyaatitti mootummaa PP waliin taasifamaa jiru akkaan yaaddessaa ta'ee jira. Lolli naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti deemaa jiru cimee yeroo itti fufee fi akkasumas humna PPT ol ta'a yeroo jirutti humni waraana biraa kaaba Itoophiyaatiin jalqabuudhaaf duumessaa jiru akkaan cimee jira. Kunis gareen cimdoo jedhamu kaaba Itoophiyaa kallattii naannoo Tigraayin humnoota garaagaraa hiriirsuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti lola bal'aa banuudhaaf sochii bal'aa taasisaa jiraachuu fi qophiin meeshaalee waraanaa walitti qabatuu fi qindeessuun taasisaa jiru yeroo gabaabaa keessatti lola Itoophiyaa irratti banuu danda'a jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa bahaa jirtus lolli yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa fi TPLF gidduutti yookaan garee cimdoo jechuun of waamu kana gidduutti ka'uu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Lolli naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti deemaa jiru osoo furmaata hin argatin lolli kaabaa kun yoo kaka'u taate immoo lola salphaa akka hin taane PP'n tilmaamtee jirti. Kanaaf yaaddoo hamaa keessa galuu fi marfamni odeeffannoo jedhu PP keessaa dhagamaa jiraachuun dhagahamee jira. Lolli kaabaa yoo jalqabe immoo aangoorraa ari'amna sodaa jedhuun raafamaa jiraachuullee beekamee jira.
Muddamsuu uumame kana wal qabate muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad yaada kenne jedhameen naannoo Oromiyaatti nagaa buusuu waan dadhabneef diinni nu marsa jechuudhaan dubbate jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiru. Muddamsuu uumame kanaanis wal qabate muummichi ministeera Itoophiyaa marii araaratti rakkoo furuuf horee hojii marii araaraa kana qindeessan ijaare jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u, naannoo Oromiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf akka koree qindeessituutti marii araaraatiif haala mijeessuuf namoonni filataman abbootii gadaa akkasumas jaarsolii biyyaatii fi dhaabbilee siyaasa Oromoo KFO fi ABO of keessatti makuuf karoora akka qabanis dhaga'amee jira. PP'n gara marii araaraatti dhufuun kun immoo gaafilee garaagaraa kaasee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waa'ee araaraa waan jedhamu kana dura dhaga'uuf fedhii hin qabu. Kadhatamaa turellee rakkoo jiru naannoo Oromiyaa keessatti balaa guddaa ta'ee fi nageenya naannicha dhoggee fi afaan qawwee filatuu irra mariidhaan akka rakkoo furu yeroo hedduu qaamoleen garaagaraa gaafataa turanis didee turee jira. Amma hoo jijjiiramni argame maali? Gara marii araaraatti dhufuu fi marii araaraattiin nagaa buusuuf filate jechuudhaan hedduun gaafii kan kaasan yoo ta'u, kanumaan wal qabate hedduun immoo yaada shakkii dhiyeessanii jiru. Hedduun yaada dhiyeessanii muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo hedduu waan jedherra hin dhaabbatu. Yeroo rakkoon itti hammaattu marii araaraa kana dahoo godhatuudhaan yeroo bitata. Kana duras waan mul'ataa turee fi waan raawwataa ture. Yeroo haala mijeeffatetti waa ganuu baay'ata. Ammas gara marii araaraa dhufuudhaan marii araaraatti naannoo Oromiyaatti nagaa buusuuf yaadni inni dhiyeesse yaada dhugaati miti. Tooftaa uummata Oromoo ittiin gowwoomsuudhaaf baafate jechuudhaan yaada kennanii jiru. Osoo marii araaraa dhugaa gaggeessuuf yaade waan baay'ee gaariidha. Garuu gochi ammayyuu raawwatamaa jiru, wanti Arsii keessatti raawwatamaa jiru kan dubbatuufis nama dhibu ka ta'ullee hin qabnedha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin wal lolu osoo qabu mootummaan bakkoota garaagaratti uummata hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin hin qabne irratti haleellaan tibba nama raawwatame baay'ee kan nama gaddisiisu. Seeruu abbaasitti wanti ta'e waan addaati. Odoo nagaa buusuu barbaadanii uummata nagaa irraa mana gubanii qabeenya barbadeessanii uummata qe'ee isaa irraa buqqisanii har'a uummanni muka jala bulaa jira. Haati daa'ima muka jalatti daahaa jirti. Ilmoon daa'imaa dhalate muka jalatti lubbuun isaa bahaa jira. Kun maaliif ta'e jechuudhaan hedduun gaafii kan kaasan yoo ta'u, naannoo Oromiyaatti mariidhaan nagaa buusuun yoo barbaadame hawaasa nagaa irratti haleellaan raawwatamu dhaabbatee marii araaraa fakkeessaa akkasumas kan gowwoomsaa osoo hin taane kan dhugaa yoo kan gaggeeffamu taate waan filannoo hin qabne jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Har'a amajjii 18/2026 lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa aanaa sadii caanqatti lolli barraaqan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola aanaa sadan caanqaa ganda cirrachaa jedhamutti barraaqan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduus madeessuun tokko immoo fayyatti booji'ee jedhee jira. Meeshaalee hedduus kan hiikkate ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kan ibse yoo ta'u, AKM 15 fi meeshaalee biroollee hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilatti har'a waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan lola bal'aa loltoota mootummaa waliin gaggeessu beeksisee jira. Har'a barraaqan aanaa Gudayyaa Biilatti magaalaa aanichaatti seenuudhaan tarkaanfii buufataalee waraana PP irratti haleellaa raawwadhe jedheen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Magaalaa aanichaatti seenuudhaan haleellaa buufataalee waraana PP irratti raawwateen waraana PP hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Lolli kan itti fufe yoo ta'u, yeroo guutuun odeeffannoo kana nu gahe guutuu odeeffannoo kana kan isin biraan geenyu ta'a. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo kaaba shawaa aanaadharraa guutumaan guutuutti sadarkaa dhuunfatuu irra gahe jedhamee jira. Kanaan wal qabatee milishoota fi akkasumas ajajoota fi caasaa mootummaa kaabinoota gidduutti dhabdeen uumamutu himama. Milishootaan deemaa lolaa jechuudhaan caasaan mootummaatii fi kaabinoonni ajaja yoo kennan milishoonni kilaashii hidhannee humna hanga funyaanii hidhate dishqaa fi kan biroo dura dhaabbachuun waan hin yaadamne waan ta'eef deemnee lubbuu keenya galaafaturra
Nutti haa hafu jechuudhaan diddaa agarsiisan jedhamee jira. Kaabinoonni aanichaa milishoota deemanii loluu didan isin tsindoodha jechuudhaan doorsisaa jiran jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti nagatti nu tura.